Aha. Aye, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu obboleewwan keenya biyya duniyaa irratti argamtanu. Anjira nagaa kooti alhamdulillah. Nagaa wanni biyya duniyaa kana irra deemu waa hedduudha. Garuu wal yaadachiisuu wal hubachiisaa deemuutu gaariidha. Waan tokko tokko irraa wal hubachiisaa deemuutu gaariidha. Innis yeroo ammaa kana akkuma waliin dhagahaa jirru keessattuu warri Kaayiroo Ijipti keessa jirtanu akkuma waliin argaa jirru akkuma waliin dhagahaa jirru tarii immoo kan hin dhageenye jira waan ta'eef sheer godhaa dhagahaa wal dhageessisaa. Wanni kun cituu qabaa nurraa dhaabachuu qabaa. Yeroo ammaa kana natu dhagahaa jira yookiin immoo namoota reef dhagaa artantu dhagahaa jirtu malee keessattuu warri Kaayiroo Ijipti. Edaa biyyi kun sihiriidhaan lakkafameera jechuudha. Sihiriidhaan beekaa utuun beekinis dallaalli nu keessatti caaroo horatee biyya nu keessaa Suudaanii keessaa baqannee dhumne biyya Kaayirootti gallus warri sihirii hojjetatuu fi hojjechiifachuu bare nu wajjiniin dhufee as keessatti nu balleesseera jechuudha. Sababii nama 15 wanti nu halaakamnuuf hin jiru. Gaafa halaakamuun keenya rabbiin biraa dallansuun rabbii gaafa gadi bu'e hunduma keenyatti bu'u waan ta'eef tokko tokkoon wal saaxiluun barbaachisaadha jechuudha. Inni kun waa'ee rabbiiti, waa'ee namaati miti. Inni kaan jaalalaaf, inni kaan birriidhaaf, inni kaan abbaa manaatti hojjechiisuu dhaqee fokkifte hadda tokko tokkoon jechuudha. Maqaan kee tokko tokkoon naqa qabee jira. Meemee rabbii nu haa qajeelchu, hunduma keenya rabbii nu haa qajeelchu. Biyya duniyaa irratti fokkisaa, biyya aakiraa irratti itti gala kee borii balleessaa jirta yaa obboleetti yaa obboleessu. Warreen dhattee galmoofte hundi kee namichi waraqanni jalaa hatamee ba'eera maqaan keessan gadi ba'eera. Amantii kamtuyyuu dhaqaatii mana sihirii mana sheekii ija si'a kaa'u. Sheekii jechuun nama hadiisaaf quraanatti amanu nama waan rabbi jedhe nama gorsuu fi gara amantaatti nama waamu malee kun Suudaaniin ofii isaatiiyyuu caammaa qaroo lama kaatu ziftiin jechuudha. Sobee as arammaadii keessa nu wajjin ta'a dallaalota nama keenya kan garaadhaan bulanu ijaarratee nu keessatti inshaallah dallaalonnis funaanamanii ba'u. Koominiitiin Oromoo biyya kana keessaaf nu wajjin jira. UN'n illee waan kanan balaaleffata. Mootummaan biyya kanaallee balaaleffata. Qophaa'e hundi jechuudha. Dallaalonni warri namicha sihirii hojjetu kanatti ijoollee geessitanii birri 10,000 edaa inni ijoolleen Kaayiroo keessatti dhukkubfattee liibii waraabamee kadhatamuu fida. Ijoollee geessitanii taphachafsiistanii achitti waan qabdu achitti fixattee kaatee nutti fidamtee jennaan gadi baanee irraa kadhataa jirradha. Maaliif Saudiidhaan kadhatamu? Maaliif Dubaayiin kadhatamu? Maaliif bakka adda addaatii biyya ormaa keessa namni keenya danuu jira? Maaliif hin kadhatamneef? Biyya kana keessa qofa maaliif ta'e? Maaliif namni keenya yeroo dhukkubfate waa of hirkaa dhabaa? Jennee itti yaadaa ture. Edaa isin ijoollee shamarranii waa hojjetattu. Yoo isin mataa bawwuu himatte siiriisitti hojjetamee jira. Fireendii kee duraan siiriisitti hojjechiise. Abbaa manaa keetii siiriisitti hojjechiise. Godanya abbaa manaa keetii siiriisitti hojjechiise. Tanii shamarran gowwoomsitanii geessitanii nyaachisaa turtan jechuudha. Waslaattota arammaadii keessa jiraatan tokko tokkoon keetiin qubee maqaa keetii yoo barbaadde taarraa kaa, baarraa kaa, saarraa kaa tokko tokkoon kee shamarran kee dhiira kee waslaattota hojii hin qabne. Edaa isin innis mana teessanii shishaa tuuttanuuni birri shamarranii dallaala Suudaanitti geessanii kennitanii shirkii hojjechiisaa. Waan rabbiin jaallanne hojjechiisaa. Waan amantiin kamtuyyuu balaaleeffatu ijoollee hojjechiisaa. Akka abalu si jaallatu yoo sheekicha bira dhatte qaxxitaa bakka si jaallatee sitti maramee si wajjin malee dubartii kan biraa sirratti ilaallottanii ijoollee durbaa geessitanii warra namaa geessitanii salphattan wanti hundiyyuu haga qaba jechuudha. Biyya duniyaa kana irratti rabbi jalqaba ofiif si arga. Sana booddee malaayikota saasiya akka jarri si arganu godha. Sana booddee akkana gadi si baasa jechuudha. Akkana dubbiin. Wanni kun waggaa 4 gaheera jedhan biyya kana keessa. Hin nageenyaan. Namoonni hedduun hin nageenye sin.
Ijoollee dhukkufatanii keessattuu biyya kana keessatti wanti nama keenya fixaa ture akkuma isinitti himaa ture dhukkuba taayifoodii garaa keessaati. Namni keenya kan inni dhaqee maramu taayifoodii gororaan jechuudha akka qofaan dhaqee marama sana booddee taayifoodiin qabdu jedhamee gala. Taayifoodiin akka taadhaan ilaalamu taayifoodii sombaati malee taayifoodii coggarra jira, taayifoodii dhiigaa kan gogaa jira, kan waan danuu jira. Namni keenya dhaqee kan gororaan dhaqee akka taadhaan ilaalamee jennaan yoo taayifoodiin qabdu jedhame kanas taayifoodiin qabu jedhee dhukkubni isaa wal ilaalamee waan dhoggaa lama sadii hojjetatee walitti qabate mana biyyatti ijaarrate illee gurguree nama fidee yaalamaa ture jira biyya kanatti jechuudha. Amma siidhumatti kaa yaa hattu mana gurgursiiftee ilmoo namaa mana gurgursiiftee warraaf abbaa manaa maqaa siiriitiin sobdanii adda baaftanii biyya kanatti maaliif warraaf abbaa manaan hojiin jiraachuutti hin barakannee jedhee namoonni hedduun gaaffii gaafata. Lakkaa isin dallaalota warra siiriitiyyuu ijoollee geesse abboo dubbiin akkana namoota qabatamaan isinii fudhee dhufeeraan nam bilbilaafan isheer godha. Nama tokkotu iyyuu jira biyya kana keessa yeroo jalqabaatiif ilma Oromooti biyya kana keessatti haati manaa isaa dhukkufannaan gara dallaalaatiin Suudaanii kanatti geeffama. Birrii 20,000 wayii fixee dadhabeera bakka hunda geessee warra koo dadhabeera maal wayya jedhee nama gaafannaan dallaalli xonqaayii bakka hunda jirti waan ta'eef mana sheekii akkas xonqaayii hojjetu sheekiin jedhamu aslan. Amantiin keenya wanni inni irra guddeessatti sadarkaa tokko irratti balaaleeffatu shirkiidha. Shirkii jechuun xonqaayitti amanuu, xonqaayitti na fayyisa, xonqaayitti kana naa godha, yoo abbaan manaa kootii na jibbe akkas naa godha, naaf qajeelcha, na jaallachiisa, jaalala keenya nuuf ufsiisa jechuun rabbitti sharra godha araarama illee hin qabu akka amantii keenyaatti jechuudha. Akka amantii muslimaatti araarama iyyuu hin qabu rabbiin biratti jechuudha. Yaa rabbi naa dhiisi jettee illee kan siin dhiifamne kana ta'uutu beektu yaa zift dhiiraa jettee mana xonqaayii dhattee birrii kee kaffaltee dhiira bor maallaqa keessa kaa nyaatee akka zubaala akka feestaalitti gasi darbatu jettee dhattee rabbii keetti zalaalan baatee kaatee akkasittiin jiraattu tokkoon keetiin maqaa keetiin saaxilee gadi baasetan hawaasa keettis dhabde akka rabbiitti dhabde warra shirkii hojjetu kana obbiraa baasaa maqaa jara tokkoon waamna ragaa qabatamaa wajjin obbiraa baasaa jara shirkiidhaan ijoollee balleessaa dhufa jechuudha. Maal godhu yoo namichi kun birrii 1,000 baasee ka'ee dadhabee namatti mata. Haati manaa kootiin jalaa dhukkubdii bakka meeqa geessee rennaan dallaalichi maal godha? Sheekii wayii jira, Suudaanii wayii jira, qorichi inni geessu kennu biyya eessaatti asii Itoophiyaatti ergame iyyuu hojjeta, biyya hundatti hojjeta jedhee dallaalichi geessee gurbaa kana birrii 35,000 biyya kana jechuudha. Birrii Itoophiyaa 100,000 wayi gaagaasisee nyaachise jechuudha. Innis ilma Oromooti malee saba biraatii miti jechuudha. Dhaqee nyaachi ragaa qabatamaan qabaan. Dhaqee nyaachisee jennaan inni nyaatame kun ayi xonqaayitii wallaahi araadaadha immoo natti tolti. Maal gooti warra kee maaltu dhukkuba akkas dhukkuba miila sii ol kaasi. Mudhiidhaa gadi qullaa dhaabattu ija koo dura. Acha garagaltu uffata sii abaabattu meemee qacceen harmasii maal fakkaata jedhe namichi subhaanallah ana warra koo lafa qabdi malee jechuudha akkamittan geessee xonqaayii daggala zubaalaa dhagaatti maana ta'u hojjechiisu itti midhagi xonqaayii geetti xonqaayii zubaalaa jechuudha zubaalaadha ana jedheni xonqaayii zubaalaa akkamittan dhaqee qaama warra kooti xonqaayii agarsiisan lamuu as garagaltee achi garagaltee qaama warra bira dhaabatee waraabeessa jechuudha kun abbaa manaas hin jedhamu kun abbaa manaas miti. Sana booddee qaama warra isaa dhaabatee uffatatti yaasee agarsiiseen waan inni itti godhu kun Allahu aalam namichi kun wanni inni hojjetu diraamaan sadanudha. Maal godhe abbaa manichaatiin ija kee arguun barbaadu kana booddee ati hin dhufini haadha manaa keetii qofan barbaada haadha manaa keetii ergennaan haati manaa deddeebite isheen naa godhaa warri kee yeroo keessattu waliin satarinaa yoo obboleessa kee ta'e baasii kenni koominiitiin qophii xumuree jira. Waan akkanaa koominiitiin hin balaaleffata mootummaan biyya kanaan balaaleffata ijoollee warri birrii nyaataman ijaaramanii jiru hattoonni biyya kana keessaa baati jechuudha. Sana booddee
Xonqaayitiin araadaa jechuun xonqaayiin asilan caammaa gosa tokko iyyuu uffattu caammaa qaroo uffatti daggalli sana booddee maal godhe namichi ija kee arguun barbaadu jedhe abbaa manaatiin maal kalaas intinaan kootiif qorichi kootiif ijji kee wal dadhabeera yoo ati mana kana dhufte warra keetii qorichin argamu jennaan abbaan manaa dhiisee deeme waan raawwate egaa waan godhame Allahu alam waan ani hin beekneef waan ani nageenya hin dubbadhu sana booddee dhiisee gallaa bishaan kaartoonii tokko bitee jedhan bishaanii si bubbucuu kana baabrii sadii san kaartoonii tokko bitee baadhuu dugdatti baadhuu galii itti siiree isaa jechuudha baadhuu galii jedhee warraan ragaa hojii isinii bitaa sheer godhaasin kunoo silkiidhaan hin qabaan nama sana booddee dugdatti baattee jedhan haati manaa kan duute jechuudha doorii torbaffaa akka asaan siirii yaabbanne jedhe araadaan kan duddi sii cite kan duute nam tokko immoo si gargaaruu qabu jennaan namni yeroo inni maal baatta abbuma daabaraadhaan si gargaara jedhu laanan gargaarinaa itti qaba intala dooktora siititti meeoo baattee torbaffaa baatee achitti kuftee jechuudha ganama lama guyyaa lama galgala lama dhugi jedhee bishaan ay diraamaa tokko taa'ee wallahi rabbi walitti nama buuse malee nama keenya kana walitti qabanii an tokkaayile jedhanii gowwoomsaa ooluu kan laaliidhaam an sheekiile jedhanii dura areeda baasanii yoo barbaadan an tokkaayile jedhanii gowwoomsaa ooluun salphiitti dhufa namni keenya achumaan bishaan kana baaftee ol baaftee ganama lama dhuddi bishaan yaa jaran guyyaa bishaan kaartoonii tokko guyyaa meeqa mee 40 ja'a guyyaatti jechuudha bishaan ja'a ganama lama dhuddi guyyaa lama dhuddi gargara lama dhuddi waa nyaattu waa tokko wayyaa'uu wayii dhabame jedhan jennaan abbaa manichaa dabalee maal namichaa haati manaa kootii bishaanatti itti kennite fixxeetti waa tokko wayyoofne jennaan ati jabootti nuuf innatti hin dawwaliin silkii koo kana isiitti kenni malee naan dawwalii jedhe abbaa manaatiin diina godhaaraaf abbaa manaa isii ergi jedhe ammas abbaa manaa kaa haadha manaa erge egaa namni rakkate erga silatti galee jechuudha erga silatu beeku yookiin immoo tun beekinitti galee haadha manaa isaa fayyifachuu fi ergeera ammas namicha jechuudha haadha manaa kabalee jedhan sirriitti fayyadamne qoricha jedhee warra namaa kabalee namichi ammas bishaan itti kennee waan raawwatamu hin beeknu waan hin beekne naasawaan bishaan itti kennee naan ammas dugdatti baattee galtee naan ammas bishaan moo ammas bishaan amma dawwalee sheekichaan maa sheekii maqaataa sheekiidha malee muslimaa miti waslaataan gosin kana yoo bayyee koo taate muslima bakka buutu shirkiin haraama akka amantii islaamaatti shirkiin haraama ta'uu namni hin beekne hin jiru namni shirkii hojjetetu beeku yaa rabbi naa dhiisee naan iyyuu araaraman qabu rabbi irraa jechuudha kun sinii gale inni hojjetus inni hojjechiisus inni geessus tokkuma jechuudha sana booddee namichi ammas dawwalee maalii bishaanichuma itti kennitan jennaan wanni haadha manaa kee akka qorichi kun hin fayyadne godhaa jiru si'i haadha manaa keetti bilbila naa kenni jennaan haadha manaatti kenne yaa obboleettii koo ati qoricha kootti amantee fudhatteetta abbaa manaa keetti immoo qoricha kootti hin amanne akka inni qoricha hin taane kan godhaa jiru abbaa manaa keetii waan ta'eef kun abbaa manaa keetiitii miti xalaata keetii malee kan humti dhukkuba kana sitti fide isaa irraa fagaadhu jennaan manaa baate haati manaa namaa eenyu kana godhe dallaala kana gochisiise haati manaa jechuudha dhugaa seetee namichatti gadi amantee mataansii namichatti amanee jennaan innaa isaa moon inni sodaachisoo qoricha kana akkaasii fudhattu nama tokkotti himte qorichi kun hin fayyadu jettee jennaan inni kun jala jedhan waraqata wayii gale baase kan haadha kee mammaree torbee tokkotti qabarantee badduudha inni kun immoo kan bishaanitti galtee duutuudha inni kun kan saatii torbatti si ajjeesu mistira kana ni minnamaan jedhedhan harkaanii namni warra ofii baalagee xoqqaa itti geessee kana gochisiisaame sana booddee gaa intalli kun achumaan abbaa manaatiin shaanxaa kee waan qabu biraa fudhuu fagaadhu fayyaa keessii caalaa yoo abbaa manaa kee biraan baane jiraachuu hin dandeessu abbaa manaa keetiyyuu balaa isaati kan siiriin guchitti hojjetame siiriidha jedhee jechuudha warraaf abbaa manaa addaan baasee mikinaatan beekamne sin barbaadu jetti jaarsin nufa sin barbaadu jetti jaarsin nufa sin barbaadu jetti booddeen na laalamu xonqaa'ee kanatti akkana godhee kunoo walitti deebi'anii jiru akka keessummaatti bori isinii qabadheen dhufa amma immoo jaarsa wayiiti jaarsa riyaa koo miti abbaa kootiiti baay'ee walitti dhiyaanna jaarsolii walitti dhiyaadhaan biyya kanatti na qabachiisanii bakka ta'e wayiitti
أرجع بكتة ويترجع نتابع سني ميمي أجلو ما نجى فن إساني سي ورا ساني جه سني نما سني فايز سجلنا ورا ساني جه سني كرو أكا ساندرا ما إتجتمو جدي أفرا قلا تاني مري ساني تلفتا ولي نجى فن كانه unda sagadi bamna chuda sana bode sulki sa chuma chuma ala koy nan de sama stina sonna amma maltule majira wali tida dannan yon kana sitino jachimne yo tibri wali ke say yunam nigen yo tibri sana nun kafalle bakka kanale ke shegit si madda sitano jachisa malan sitikola ani nida dibe shamarran warrina gan shamarra warra waslata kana of kesa baftani wadanyuma jara diftani jabatani ofirran fageestan taanaan maqaan keessan hojii sukkuumameera bara warra kam warra dhaqee jaalalarraa abuu dadhabee dhiirri akka barbaade itti taphatee birrii sii nyaatee gadi darbatee jennaan sila maal edda sila karaa rabbii irra gortee maatii kee gantee saba kee gantee maatii kee gargaaruu dhiiftee dhiira qallabdee maal naafa godhuu edda silaati mataatti abaatu barbaade tuftee hin jiru sitti taphatee akka namni waa keessaa nyaatee subaalaa gatutti gatamta qaata sittinne isa kana waa dubartii haasa'u numneen mataan si marsee si hagatu mubaarikeen hin laallatu dhaabee waan akkana kun nan laallatu si galee situ of nyaachisaa jira wallaaltee tun ta'in beekaatu dhiira obsuu hin dandeenye gati deebisin warri nagaan gorsa fudhatee keessaa galeera oggaa tokko waa'ee dubartii oggaa lama waa'ee dubartii barattaan waa'ee dubartii haasa'uudhaaf yeroon qabu'an inni gorsa fudhatee nagaadhaan jiraataa jira maqaa maatii eeggatee mataasaa eeggatee maqaa ilmoo isaa borirraa dhalatu eeggatee lakkii abadan viidiyoo waraabamu jedhee jiraataa jira. Waslaattaan inni suusiitti ta'ee dhiira malee jiraachuu hin dandeenye. Ziftiin inni dhiiraa wajjin miila wal keessa baasee shiishaa xuuxu malee buluu hin dandeenye. Inni araqee dhugu malee maqaa dubartiitiin araqee dhugu malee buluu hin dandeenye. Mirga keetii jabaadha. Wasfaataam garuu bakka shirkii dhaqee abaluun kun na jaallataa intala baluu jedhamtu gwaaddanyaa kootti darbaa jira gwaaddanyaa koo na jalaa godhataa jirti jettee afaan kee bananii citiin kee gadi ba'eera tokko maqaan kee nurka ga'ee jira dhaabbattamoo hin dhaabbattu warri birrii keessan immoo geeffamtanii dallaalisiin nyaachise namichi kan nama sadii hadha deebiseera waan ta'eef bilbilaan natti maddaa koominitiin isin geessa waajjira poolisiin isin geessa anatu isin geessa dallaalichi birrii keessan hin deebisiisu yoo ta'e namni tokko achi dhaqee qoricha fudhatee fayyee hin beeku namni tokko dhaqee siirii hojjechiisee milkaa'ee hin beeku aslan siiriin amantii kamiinuu aadaa kamiinuu dhowwaa waan ta'eef warri dhiqqa waan akkasiitti yaaddanii turtan jabaadhaa toobadhaati gara rabbiitti deebi'aa warri immoo halaakamtanii jirtan rabbi sin halaaku halaakamtanii jirtu sin araaramallee hin qabdan dhaqaati bishaanitti galaa siiriinuma namichuma siirii sana jaalladhaati hojiin jiraadhaa itti muddaa jabaadhaa sin kanuma wanti nuti hin jennu jechuudha. Namni aqlii qabu namni amantii qabu tokko siluma namni amantii isaa jala yoo hin deemne yoo waan amantiin isaa isa ajaju hin nageenye macarrashaan isaa kana waslaattaa ta'e jechuudha. Dhiira qallabaa gaafa immoo dhiirri mana keessaa gadari'ate akka waan jaalalli giddii ta'e irraafuu hin danda'u. Ishii dubartoonni siinoo keessan baaseera. Siinoo dubartoota tokko baasee naan dhiyaa shamarranii namni maqaa keessan nyaate dhiiraa miti shamarrani wallaahi isinittan himaan. Yaa shamarranii namni maqaa keessan nyaate dhiira yookiin waslaattaa dhiiraatu hin ta'in shamarrantu maqaa keessan nyaate amantanus dhiirtanus shamarran dhiirri birriirraa nyaatee jechuudha nikaa malee mana kireeffattee fi utuu qallabduu utuu maatii isii dhossitee qallabduu haadha dadhabduu qoraan baataa isii baataa guddiftee irraanfattee utuu qallabduu gaafa dhiirri immoo mana keessaa gadari'ate jaarsa jette abbaa manaa gooteetti sanuu abbaa manaa gootti wattaa walitti dubbadhaa jette jaarsolii waamtee na dhaqamu nikaan hin jiru deebitee immoo dhiifa manaa godhaati nikaanaa hidhatu awwaan inni barbaadeen godhaafi isa malee jiraachuu hin danda'u wayyaa ittuu aleek ittuu amma irra deebi'e ati dubartiitu hin ta'in waslaattaa maqaa dubartootaa nyaatte ati sii gosii keetiiti isiin maqaa dubartoota biyya arabaa nyaate gosii keetiiti ziftal zift beekaa harka sirra qabe malee beekaan harka sirra qabe malee hojii kee waslaattota
argajirra walii argajirra birrii koon irraa nyaatu heebbo birrii kee miti lubbuu keessa keessaa nyaatu yoo danda'ame lubbuu keessa keessaa harkisee nyaatu mirga isaati bagati nyaatu jabaadhaa nyaadhaa warra kana warra nikaa malee rifeensi jala kan galatu nyaadhu guyyaa tokko dhugdu gadi ba'ee sirraa naasoowwan gobas nyaadhu ooleeyye kana oolaadha warra nagaa isin jajjabeessina gaafa nakkanaa seekee duddubbaan immoo dhufee yaabboleetti kiyya yaabboleetti akira gaafa nakkana liibii irrattaa seekee duddubbeenaan immoo dhufee heela'u sin jaalladha sin jedhe liibii kana deebisiin attee jaanumattu dhugaan sitti maan hojiin koo maal isa ta'u eenyuun isa ta'u mubaarik dhugaa jiru sitti maara miidiyaa irratti ummata irratti nama 550 irratti jechuudha dhageesse warri maqaa keessa nyaataa jiru fattaalota akkanaati yaa shamarranii maqaan nu badee hin jedhinaa isin jabaadhaa warri nagaadha abshiraa rabbi isin wajjin jira nikaa malee dhiira sumuun hin kenninaa nikaa malee dhiira binan naqinaa akkumatti jirtanutti jabaadhaa isin warra biyya dunyaa irratti qanani'ee bakka guddaallee kan qabu si'i wallaahi dhiirri duriyee yaa jaran duriyyoomnees argineerra dhunnees argineerra wanni nuun dabarsin hin jiru an gaafan dhugu gaafan akkam barbaade ta'u dubartii wajjin gaafan akkam fedhe ta'u si galee akkam bor immoo gaafan bultii ijaarrachuu jedhu dubartii sii xabaayee qabdu dubartii sii gurdii uffattu dubartii sii maatii kabajju bultii kootii kanan hawwa jechuudha duriyyeen akkamii yoo akkam duriyyoome dubartiin inni fuudhee bultii irraa horachuu barbaadu dubartiin inni ilmoo irraa horatee jiraachuu barbaadu dubartii adaba qabdu dubartii gurdii kaattu dubartii dhiirri dawalee fi heeloo sin jaalladhe jennaan tishete bilookee ofirraa gootu dubartii jabduu akkanaatti dhiirri jabaatee tirarree laa dubartii sana waggaa tokko kadhadhe hin didde aqli qabeettiidha namaa miti siin duriyyeen akkamii dubartii akkanaa fuudhee jiraachuu barbaada malee waslaattaa heloo jirta kottumee hojii shaqna ina shaqna bakka lubbuun sirraa hafte lubbuun ta'in bakka habiibiyyee qulleetaam anasiin jedhe qulleetaam የቁሌታም ልጅ ወስላታ ሂድ ባያዲ ጎጀላ ዱበርቲ ዲሪ ፈዱ ዱበርቲ ከሚቲ ቤታ ዮሲ ገለ ጃዝባ ሲቲ ጠባታ ብሪ ኬቲን ኡፈታ ብሪ ኬቲን ጌጠታ ካን ንደቄ ኢልሞ ነማ ከመቃ ሃዳፍ አባኦል ካፍት ካን መቃ ሃዳፍ አባኦል ጉድፍቴ ካን ከበጀሲ ኤገት ፎክፍቱስ ባሬዱስ ዮ ፎክፍቴ ጀመና መቃቴ ባሬዱ ጎ si kan bakka beekamu dhiira bira na amani an dhiira tokko sitti maa jira waslaatta maqaa dubartiitiin dhaqee dhugaatii afaan banee dhugaa bulutuun ta'in waslaatta hadha paantiidhaan dhufee biratti dandasaa bulutuun ta'in hadhaa fi inni paantiidhaan dhufee dandasaa bulu suni hadhaa bakka hadhaa bareeda ambassaa bareeda hadhaaf bakka cafraallo jedhama achitti daansii jechuudha as godhi daansii isa durii sana isa biyyaa sana as godhi boota naamun jedhama hadha jechuudha qaamaal الإدارة إشكي أفتح زبيبي أترى كتوك سبات سنة يادر دو بوليتيكو ميوان كي سبات سنة يادر دو بو دن نسومي دي جرينجا تكي سبات جرينج ما تين بيجا كي سجلو ما تين كينا كي سبيا جرانو دن نسومي دي بوهو بو يرونو كبو بوهو دافو يرون كباتو سلا مجرم ماتي ما نترب سيفتو مجرم هذا بيترب سفت مجرم أبا والله ديرتي نكانا من نكامل حتى تجلى غنغلت بور نكانا هنا تيتينيجين حتى متي آسانكو فيديو كنا تاو بوفتا لفكاتنا بور سيغل آسانكو كن حتى أنجب بمارا كنا وصلاتا جلى ديبه ما سيدي بجلى جرا نقادي جلى ديبه نارب ساجرا نتي دولا ما جرا دولي كي دوغا نتي مانا بس دولي ما دوبر تيدان دوبر چوكو ديدي أما ساكا جرونان دوبر دان dubartiin haadha kooti dubartiin obboleettii kooti haati manaa kooti isa dhageessu natti muddiina qabi yaa haadha manaa koo natti muddiina qabi saatin lafi manaa ba'uun qabu eddeen oolu baruu qabda eddeen bulu baruu qabda waan hin taane yeroo hojjedhu na dhawwuu qabda kana qabde anumaa walitti si galee ajjala deemee eegee raasaa jira eenyu warri daansii dallasiisee bareechudha atajjii afaan bantee jedha dhugaatii sitti kennamu anaa jettan jaallattu ati beellama gaafa tokkoffaa
نجال تبتي بقى وجه الشكل نقامنا لما إيش بقى وانت سجالو نجلو تمسكين وماك وجنين الشطات آتي وجين كانتا برين كان كتي مالا باسا borsa ke talamite wala basa borsa ngala sata bane ये badi bala मार किसे किसे आती तेरे का था guadanya saja tulan kan ojindemu lugati terga masa na bodde kato kitia na idu geda ma ate do de kawana kitembe architecta ina lugati di demai na kala miau nama kala jere fe jiram video na kala barbanan wasaqlu ni barbat shumale mali na kala miau jere lugati lan ano takkar gimbe ku mali fe refanda la thajira nama jere jira lugati ku baado ko duge chuda hadda refanda la de ano makka nakawana gadisa hadda refanda la de bakka bibi ko si malee dhiirri jiru biyya duniyaa kanarra hadda reefanda ladde bakka damozni koo ji'a ji'atti bakka kanatti dhumu nama waadaa galame galama dhugaatii barsiifateera obboleettii ofiitii assabuun hin jiru haadha ofiitii yaaduun hin jiru kan namaati maal abbaasaa isii toggate maa waa sangaa baangaa facabse ormi immoo ija jaamseenan si toggatee dhiiraa wajjin dhaqee afaan balee dhugaatii dhuge marzisi tuanati marzisi obasa marzisi tusi obasa di rechuda jagnata asina marziti ne kalizi obasa da lugati ciao jini accio manol kama danse chuda pantilan woi otomo dansi ko akafaranji toki mo kuma warra sila danna same otoka warra dansi no bego buja lami jo kotte siti buja le arjaban hai video ke se ilalu kanfan nim da kalan ni video keessa ilaalu qaanfanneen yawwana duddin jiru borga nama lafaan kaamu danda'ame hay tokko mo sini laftu kamera tokko mo naalatullah alayk wallahi lazim maqaanu yaaddani jo ويري كلا جنان ورقارين ربي كي سرادو ورقنا الرافقادو ilmako namantaan tinaani datin jiri ustaz raya bamachana shida sa keessatti namantaan itti dachuutu iyyuu boolla isin buusa iriyaan nama balleessa iriyaa waay siiriisitti mu iriyaa waa'ee dhiiraa hojjenna kan ishiishaatu tanii qaamuu sittimu yaa obboleettii akiraa obboleettummaa walittii qabna amantaa tokko walittii qabna biyya tokko baane biyya namaa keessa jirra yaa obboleettii koo waa tokko sittimu obboleettii akiraa dhaggeeffadhu waan dhugaaf waanan beekurra isa kaanniisi waanan hin beekne wallaahi biyya namaa keessa ta'anii birrii waan balleessanuu miti laala dhaggeeffadhala shamarran dhaggeeffadha waan birrii keessan dhiiratti kennuu miti birrii keessan ilaa kana la nama daamiitii fudhattanii galtan lakati dhungadha lafa kaanaana sinin jedhe dhungadha lafa kaana sinin jedhe rabbii gaditti rabbii si haa eegu rabbi si eega waan hin taane hin hojjetin yoo eerumte eerumi yoo geesse jiraat gaafa namni wayii sii dawwale nabuta eeyyen dawwali maatii kotti dawwalchiisi maatii kee eerumiiti akka barbaade ta'e yoo barbaade viidiyoo miti televizyiinitti si baasu qaama kee nikaadhaan jirta rabbi si gargaara kanaan achi waslaattaan jechuudha birrii kee nyaate keessattuu shamarran isin jedhaan shamarran biyya Kaayiroo ijoolleen durbaa biyya Dubaay jiran damooza amma keessanii nyaataan jiran ijoolleen Saudi Arabiyaa jiran damooza isinii gadi yookiin isinii olii nyaataan jiran dubartiin Kaayiroo jirtus dubartiin Dubaay jirtus dubartiin eessayyuu jirtu birrii wal qixa nyaataa jirtu yaa jara keenya dubartii Kaayiroo 21,000 nyaataa jirtu birrii Itoophiyaa 25,000 nyaataa jirtu birrii Itoophiyaa 32 nyaataa jiru jira 25 nyaataa jiru jira gadaanaan saa 16,000 17,000 nyaataa jirtu miti birrii Itoophiyaa maaliif gaafa isin dhukkufattan isinitti kadhatamaadha yoo mataa qabaatte kun siif haqanu qabadhu laasaa koo kana maaliif dubartoota kan yeroo jarri dhukkubatan liimii waraabamee kadhatamuu maaliif barbaachise yaadime yaa obboleettii akiraa
Gaafa dhukkubfadhe jedhii abbaa barbaade na nyaachiftu. Gaafa dhukkubfadhe jedhii buutikii wayitti geessiti. Ilaala waraqaa amaanaa jira. Buutikii koo jira. Buutikii xahaa jira. Buutikii itiyoo buutikii. Buutikii ijoollee keenya shaaree tuutaa. Kutaa barbaade irraa ijoolleen buutikii qabu. Namni waraqaa amaanaa of harkaa dhabe hin jiru. Geessii waraqaa amaanaa irratti birrii 1,000 naama gabeechinaa kaa'i. Kenni nagahee monaa kenni jedhii nagahee keessa kaa fudhuuti obboleettii koo. 4,000 5,500 immoo dhaqee fixe wajjiniin akka barbaadde. Akka gaafatu dhukkubatti si gatee deemee jennaan gaafa waslaataan si gatee deeme waan ittiin manaa kimiilattu jechuudha. Waan ittiin mubaarakitti gaafa dabalattu yookiin nama biraatti gaafa dabalattu waan ittiin manaa kimiilattu of hin dagatin anas siin jedhe. Yaa jara keenya yaa shamarran kan yeroo rabbiin rakkisee warri na jaalatus warri na jibbus yaa obboleewwan keenya biyya duniyaarra jirtan rabbiin rakkisee nama yeroo ammaa kana fuuldura sin dhaabee rabbiin rakkisee dhaggeeffadhaa rabbiin fayyaa keessan qabee fuuldura namaa isin dhaabee viidiyoo isin waraabsisin aamiin jedha. Waan an jedheefan qaba aamiin jedhi. Rabbiin namatti kadhatamu rabbi sin godhin ibboo. Nama liibii waraabamee farankaan funaanamuuf rabbi sin godhin. Aamiin jedhi waan an jedheefan qaba waa danuun argeen. Namni keenya arjaadha eeyyeen arjaadha. Asiin sii kennee kee asiin dachee sitti qota. Asiin sii buusee kee gaafati fayyitee kaate. Ilmi namaa gaafa gadi ba'ee ilmi namaa gaafa fayyaasaa qabamee waa kadhatamuuf fayyaasaatu qabame. Dhagayyaa obboleetti gorsa cimaa si gorsaa jira. Fayyaa kee qabamee jennaan sitti kadhatame miti adda. Namni keenya gaafati fayyitee immoo fayyaa guutuudhaan dhaabatte kaleessa birrii keenyaan akka mamaa turte siin jedha. Qaabi mataa keetti. Waan ati argaa jirtu. Kanaa jennaan rabbiin rakkisee fuuldura namaa sin dhaabin. Kaassatan fuuldura nama keenya rabbi sin dhaabin. Aamiin jedhi. Namni waliin gargaarra hin jiru miidiyaa kanarratti. Namni waliin taane hin jiru. Isinii galee garuu moonni keenyaa kun jabaadha. Badaa jabaadha wallaahi yooti biyya galtillee inni addaa gaafati dhukkufattee fayyaa dhabdee ciiftu. Viidiyoo waraabamtee eddeedattu dhabdee jechuudha. Kanaa mannaa du'uu koorra naa kadhatames maalis naa ta'ee namna gargaaree fayyuu naa wayya jettee naati murteeffattee viidiyoo waraabamte namni keenya achumaan viidiyoo sana lafa kaa'ee obboleettii koo bor akkanan komanne la kottu na waraabi jettee kaatee bor akkanan komanne fayyaan kan rabbiiti gaafati kottatti dhufeessi waraaba garuu viidiyoo sana namni keenya achumaan buufate lafa kaataa waan dinqi gaafati fayyitee fayyaa keetti deebitee qad jettee dhaabatte ittiin si arrabsa si maxxansee ittiin si arrabsa dhugaa sitti kanaa jennaan kana hambisuudhaaf maal gochuu qabna jabaannee hojjechuu wanti nu biyyaa baanee biyya namaa keessa jirruuf of jijjiiruuf maatii jijjiiruuf akka ta'e alaamaa keenya qabannee jabaannee waan hojjetanne birrii tokko birrii lama lafa kaannee shamarran bakka jirru wal ijaarree qubii seennee dhukkuba keenyaa jennee birrii 1,000 buutikii amannu geessinee kaannee gaafa bucuusii giidoon keenya dadhabee yookiin dhukkubannee lafatti hafne birrii keenya yaalamu yoommoo birrii keenya nu hambisuu dadhabe duune dhabamu. Dhugaan sinitti himaa. Wallaahi dhugaan sinitti himaa. Gaafa birriin nu lafa kaanne barakaa dhabee rabbiin barakaa keessanee kun nu kaa'uu dhiisennaan birrii keenya nu fayyisuu dide dhabamuu irra wayya. Obboleettii akkanaa bonna komatta. Hadha san dhufee fuuldura kee dhaabadhee isan arrafamuuf rakkoon qabu. Isan arrafameef miti kanan jedhaa jiru. Hadha ana arrafamaa boriin immoo gaafati fayyite viidiyoo sanaan si tarrafama. Na komatta deebite. Yaa obboleetti machoofteen jirtu. Fayyaa jirtu alhamdulillah illee takka warri maallaqni kadhatamee fi wayyooftanii dhuma kaatan malee waa tokko hin jenne isinitti nagaamini. Inni darbeera. Shamarran biyyi namaa sun biyyatti jirtu sun yoo sii ta'e waan hojjetu turraa birrii 10 birrii 15 lafa kaadhu. Yoo immoo sii ta'uu dide biyyichi galii biyya qayyaradhu.
rabbiin si jiraachisee fuuldura namaa si dhaabee viidiyoodhaan sin kadhachiisin. Xalaa tokkootiin du'aayee kanan kadhaa. Wadaaja qofatu hin ta'in nama hin jibbuufillee du'aayee kanan kadhaa. Amma namoonni namnani qabadhe isinii dhufaaru bilbilli amma wanaa cufaadha. Ajandaan dhufeef dhiisee ajandaa bira keessa galeeyyuu kanaa jennaan waan hojjetatan irraa shamarran birrii 10 birrii 20 lafa kaachuu darbatachuun irraanfatinaa ol kaatan gaf fudhatamu maal jedhama waan jedhamu jira. Hadha waan ati ol kaateetiyyuu borsi fayyada waan ta'eeti ansii jira bor abshir anasii jira fidii birrii kenna nyaachisi fidii birrii kenna obaasi naaf ta'e malee boriddiin galee gaafatti dhukkubfatte anatu galee hojjetee immoo si akkamsiisaa hin amanin bineensa walitti ta'eera namni obboleessa baqataara birrii lafa kaachuun immoo miidhaan qabu sigalee birrii lafa kaachuun miidhaan qabu mee warri viidiyoo waraabamtan ergasii yookiin immoo warra viidiyoo waraabaman mee qoradhaame akkamitti viidiyoo waraabamte atoo biyya namaa keessa jirtaa atoo hojjetataa turte eessa keessa birrichaa jedhaa qoradha oslaattaa tirkaa fuudhee nyaate yookiin makuma kana siirii dhabinaamin jedhamanii geeffamanii jejaan gabbaraa gaafa akkoo wayiitti dhufe immoo gaafa fayyaan kee qabamu hin beektu obboleettii koo obboleettii akira gaafa fayyaan kee qabamu hin beektu birrii kee hojjetattu lafa kaadha gaafa dhukkubfatte birrii keetiin dhaqi yaalan yoo immoo biyyichisii ta'uu dide hojiisii ta'uu dide gali malee biyya namaa keessa teessee waan kadhatin akkasi hunduma keessa rabbii jecha isin jaalladha dhugaa dubbachuu kootiif jibbamuu miti yoon funyaan qabame xala ifaan nan dhibu shirkiin haraamaa warri shirkii hojjettanii warri ijoolleen sobanii manaa kimi akkasin hin nannedha geessanii akkasin xonqaa'ee biratti suudaanicha biratti birrii isin nyaachisan dawwalaa himadha funyaan jaraa qabdee irkaasinii buuna xonqaa'icha biyya kanaa balleessina warra xonqaa'icha immoo geessee isin gowwoomsaa dallaalota hin balleessina qabsoon itti fufa xonqaa'een biyya kana keessaa waan qabu fudhatee biyya kana keessaa baa jechuudha. Maasalaama.